its targets they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even. غرور بودند سرنگون شدند. این هم سرنگون خواهد شد. Har'aam magaalaan Beijing isheen yeroo dheeraaf callisuun addunyaa hordofaa turtiin qilleensa haaraa murtoo jabaa tokkoon hafuura baafachaa jirti. Osoo addunyaan Iraan dhumatteetti Ameerikaan hooggantoota Iraan teessoorraa butuuf jirti jechuun abjoottu. Chaayinaan lafa jalaa baatee lakkii jechuun mormitee jirti. Dubbiimtuun ministeera dhimma alaa Chaayinaa Maawuning waltajjiirra ba'uun ibsaa gabaabaa garuu kan Ameerikaa akeekkachiisuun kennitee jirti. Nuti Chaayinaan Iraaniin qofaatti hin dhiisnu. Humnaan nama tuquun seera miti. Nuti Birmadummaa Iraaniin ni tiksinaa jechuun dhaadattee jirti. Chaayinaan maaliif murtee jabaa kana murteessitee iccitii isaa qabannee jirra. Har'a samiin ba'a giddu galeessaa keessattuu naannoon daangaa Iraan qilleensa nagaa osoo hin taane sagalee jeettota waraanaa fi shakkii haleellaa liqeeffamee oolee jira. Osoo addunyaan Tiraamp ni lolamoo ni dhiisaa jechuun shakkii keessa jirtu miidiyaaleen Israa'el iccitii waraanaa suukkanneessaa tokko saaxilanii jiru. Sa'aatiiwwan muraasa darban keessatti buufataalee waraanaa Ameerikaa irraa xiyyaaronni gurguddoon kaanii daangaa Iraanitti siqaa jiru. Isaan xiyyaara idilee miti xiyyaara B-52 bineensota boombii tarsiimoo kanneen boombii nuukileeraa baachuu danda'anii fi xiyyaarota boba'aa guutanidha. Wiixataa jeneraalonni Peentaagoon Tiraampiif filannoo waraanaa dhiyeessaa jiru. Filannoon isaanii haleellaa waraanaa daangeffamaa fi saayibar attaakiidha. Tiraamp humna lafoo hin ergu garuu samiirraan nan gubaa jedhee murteessee jira. Kana malees iccitii biraa kan saaxilame Ameerikaan saatalaayitii Elon Musk fayyadamtee uummata Iraaniif intarneetii bilisaa gadi lakkisuuf qophaa'aa jirti. Sochii balaafamaa Ameerikaan taasisaa jirtu kanas bal'inaan qabannee jirra. Magaalaan Tehran handhuurri warraaqsa Islaamaa qilleensa aarii fi dhaadannoo du'aa Ameerikaaf jedhuun raafamaa ooltee jirti. Mana maree Iraan keessatti miseensonni uummataa harka wal qabachuun sagalee tokkoon Tiraamp FM Israa'eliin akeekkachiisanii jiru. Tiraamp yoomnaan nutti dhuftee nuti si qofa miti kan rukunnu michuu kee Israa'elii fi uffata waraanaa kee kan ba'a giddu galeessaa keessa jiru hundaa akka kaayyoom seera qabeessaatti ilaallee ni barbadeessinaa jedhanii jiru. Ajajaan poolisii Iraan Jeneraal Ahmad Reezaa Raadaan TV irratti ba'e hooggantoota jeequmsaa kanneen Tiraamp irraa ajaja fudhatan hundaa qabneerra isaan ni gaafatamu jedhee labse. Hanga xumuraatti nu faana turtan akeekkachiisaa kana dabalatee muddama naannawaa sanaa bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraatiin. Yooyaam ashamaar kafuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaam. Hanga xumuraam qophii keenyaatiim turtii gaarii. مزدوری بیگانگان رو تحمل نمیکنه. Har'a magaalaan Beijing ishee yeroo dheeraaf callisteem addunyaa hordofaa turteem qilleensa haaraa fi murtoo jabaa tokkoon hafuuraa baafachaa jirti. Osoo addunyaan Iraan dhumatteetti Ameerikaan hooggantoota ishee teessoorraa butuuf jirti jechuun abjoottu. Chaayinaan lafa jalaa ba'uun lakkii jettee jirti. Dubbiimtuun ministeera dhimma alaa Chaayinaa Maawuning waltajjiirra ba'uun ibsa gabaabaa kan Ameerikaaf akeekkachiisa qabu kennitee jirti. Nuti Chaayinaan Iraaniin kophaatti hin dhiifnu. Humnaan nama tuquun seera miti. Nuti Birmadummaa Iraaniin ni tiksinaa jetti. Kun ergaa dippiloomaasii qofa miti. Kun mallattoo waraanaa addunyaati. Sababiin isaa Iraan michuu idilee qofa miti isheen hidda dhiigaa Chaayinaa kan boba'aa dhiyeessituu fi kan sarara daldalaa Chaayinaa keessatti furtuu taatedha. Hariiroon Iraanii fi Chaayinaa hariiroo doolaraa fi dhiigaati. Waggootaaaf yeroo Ameerikaan Iraan irratti qoqqobbii keesseem daldala ishee cufuuf yaaltu
Chaayinaan karaa duubaan boba'aa Iraan bitaa turti. Gabaasni miidiyaalee akka saaxilutti Iraan waliigaltee iccitii boba'aa misoomaan jijjiiruu mallatteessanii turan. Chaayinaan boba'aa fudhatti bakka saammoo Iraaniif buufata xiyyaaraa daandii fi warshaa ijaarti. Ammoo yeroo Tiraamp nuti Iraaniin ni rukunna jedhu Chaayinaan daldala kanaan tikfachuuf jecha Ameerikaa dura dhaabbattee jirti. Gama biraatiin Tehran keessatti qilleensi waraanaa boba'aa jira. Ministeera dhimma alaa Iraan Abbas Araghchiin waltajjii irratti ba'uun Tiraampiin ifatti morkatee jira. Tiraamp dhaga'eem akeekkachiisni keem nu hin sodaachisu. Mormiin uummataa kun shira keessanii isintuu jeequmsaa uummata gidduutti facaasaa jira. Yeroo beekaam nuti waraanaafis qophiidha, mariifis qophiidha, filannoon kan keessanidha jedhee jira. Iraan biyya mormiin uummataa keessatti gubachaa jirtu ammallee Ameerikaan humna guddicha addunyaa nan lolaa jechuun dhaadatti. Kuni cichoomina. Gabaasni AFP/FM Reuters akka saaxilanitti haalli Iraan keessa jirtu baay'ee sodaachisaadha. Araghchiin uummata isaatiif dhaamsa dhaameen Tiraampiin isin hin jaallatu, inni boba'aa keenya barbaada jechuun hiriira kana qabbaneessuuf yaalaa jira. Wanti hunda caalaan nama ajaa'ibu ammoo Iraan kennitedha. Iraan yoo Tiraamp nu tuqeem nuti Israa'eliif buufataalee Ameerikaa kanneen Qatar, Baariinii fi Saawudii jiran hundaan ni barbadeessina jechuun labsitee jirti. Kuniim tapha dhumaati. Iraan ani yoon kufee naannoon kun hundi waliin kufaam jechaa jirti. Chaayinaan kana waan sodaattuuf tasgabbaa jechuun gidduu seente. Taateen kun asirratti dhaabbatu. Tiraamp Iraan marii barbaaddeetti jedhee dubbatus Araghchiin kun sobaam isintuu shira xaxaa jira jedha. Dubbimaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'il Baaqayin sararri bilbilaa Switzerland ammallee banaadha. Itti waraana hin barbaannu garuu yoo dirqamne ni lolla jedhe. Walumaa galatti hariiroon Iraanii fi Chaayinaa hariiroo diina kiyyaa qofa miti. Chaayinaan Iraaniin yoo gantee Tiraamp taansee Taayiwaan irratti xiyyeeffata. Kanaafuu Beijing Iraaniin tiksuun ofii ishee tiksuudha jechuun amanti. Har'atti Iraan boba'aa jirti. Duuba ishee Chaayinaa guddaatu jira. Har'a samiin ba'aa giddu galeessaa keessattuu naannoon daangaa Iraan qilleensa nagaa osoo hin taane qilleensa jeettota waraanaa fi shakkii aleellaatiin liqeeffamee oolee jira. Osoo addunyaan Tiraamp ni lolamoo ni dhiisaa jettee shakkii keessa jirtu miidiyaaleen Israa'el iccitii waraanaa suukkanneessaa tokko saaxilanii jiru. Saatiiwwan muraasa darban keessatti buufataalee waraanaa Ameerikaarraa xiyyaaronni gurguddoon ka'anii hanga Iraanitti siqaa jiru. Isaan xiyyaaraan idilee miti B-52 bineensota boombii tarsiimoo kanneen boombii nuukileeraa baachuu danda'anii fi xiyyaarota boba'aa guutanidha. Xiyyaaronni boba'aa kunneen yeroo kaan beeknisaa tokko qofadha. Xiyyaaronni waraanaa fageenya dheeraa deemanii waan tokko rukutanii deebi'uuf qophaa'aa jiru jechuudha. Dhibbanni kun samiirra qofa miti lafa Ameerikaa keessattis mallattoo waraanaa argamsiisee jira. Wanti nama ajaa'ibuuf addunyaa raajeffachiisee garuu safartuu piizaadha. Halkan Washington DC keessatti manni nyaataa piizaa naannoo ministeera ittisaa Pentaagoon jiru ajajaa piizaa kanaan dura argameen beeknee keessummeessee jira. Jeneraalonni Pentaagoon kan guutuum osoo hin rafiin kaartaa Iraan diriirsanii waan mari'achaa jiraniif nyaata halkan walakkaam ajajachaa jiru. Ogeeyyiin waraanaa yeroo Pentaagoon keessatti ajajni piizaa baay'atu beekaam waraanni ka'uufi jedhu inni mallattoo saatii xumuraati. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo bidda kanaan irratti boba'aa firfirsee jira. Halkan kaleessaa waltajjii irratti suuraa isaa kan koofiyyaa lakkoofsa 45 hanga 47 qabu uffachuun ergaa gabaabaa garuu kan lafee namaa waraanuu barreesse. Waaqayyo loltoota keenyaam haa eeguu itti ammuma jalqabni. Yaada pirezidaantiin biyyaa loltoota koo waaqni haa eeguu jedhee yeroo kadhatu loltoonni sun iddoo nagaa akka hin deemne beekamaadha. Tiraamp xiyyaara Air Force One irra taa'ee gaazexeessootaan Iraan sarara diimaa darbiteetti uummata nagaa ajjeesaa jirti. Kanaafuu nuti filannoo jabaa qopheessineerra jedha. Har'a wiixataa jeneraalonni Pentaagoon Tiraampiif filannoo waraanaa dhiyeessaa jiru. Filannoon isaanii leellaa waraanaa daangeffamaa fi saayibar attaakiidha. Tiraamp humna lafoo hin ergu garuu samiirraan nan gubaa jedhee murteessee jira. Kana malees iccitii biraa kan saaxilame Ameerikaan saatalaayitii Elon Musk fayyadamtee uummata Iraaniif intarneetii bilisaa gadi lakkisuuf qophaa'aa jirti. Kaayyoon isaa ifadha.
manni Iraan wal qunnamee mootummaa irratti akka finciluu gochuudhaan walumaa galatti Washington ibidda qabsiisaa jirti. Tehran ammoo boba'aa ofitti naqxee eegdi. Xiyyaaronni B-52 sunniin samiirra naannoon isaanii qofti nuti dhufneerraa ergaa jedhu dabarsa. Jeneraalonni Iraan isin xiyyaara fiduu dandeessu garuu nuti misaayila qabnaa jedhanii deebisaa jiru. Har'a kan Pentagon keessatti piizaan nyaatamaa jira. Tehran keessatti ammoo misaayilli qaramaa jira. Eenyutu dursee jalqabaa? Gama kaaniin magaalaa Tehran handhuurri warraaqsa Islaamaa qilleensa fi dhaadannoo Ameerikaaf jedhuun raafamaa ooltee jirti. Mana maree Iraan keessatti miseensonni uummataa harka wal qabachuun sagalee tokkoon Tiraamp FM Israa'eliin akeekkachiisanii jiru. Hoogganaan paarlaamaa Muhammad Baaqir Qaalibaaf waltajjiirra dhaabbatee ija isaa diimeeffachuun gaadhumaa Waashingtaniif dabarsee jira. Ergaan sun gabaabaadha. Tiraamp dhageen humnaan nutti dhuftee nuti si qofa miti kan rukunnu michuu kee Israa'elii fi buufata waraanaa kee hambaa giddu galeessaa keessa jiru hundaam akkam kaayyoo seera qabeessaatti ilaallee ni barbadeessina. Qaalibaaf nama laayyoo miti. Inni jeneraalaam hiddoota warraaqsaa duraaniiti. Nama waraana beekuudhaan inni Tiraampiin ati mormii uummataa kana fayyadamtee cabsuuf yaaltaam garuu nuti diinota keenyaam ISIS fakkaatan kanaam ni qulqulleessina jedha. Paarlaamaan sun guutummaatti mootummaan keenyaam sarara diimaadhaam jedhanii kakatan. Kunis kan agarsiisu dhiibbaan Tiraamp mootummaa Iraan diiguu mannaa caalaatti akka isaan tokkooman isaan taasisaa jiraachuu isaati. Garuu lafarratti waraanni keessoo finiinee jira. Torban sadaffaa qabateen magaalonni Iraan araan uwwifamanii jiru. Gabaasni Reuters akka saaxilutti ammaatti namoonni 116 wareegamanii jiru. Lakkoofsa salphaa miti. Mootummaan Iraan kun mormii dinagdee miti. Kun waraana shororkeessummaatti jechuun murteessee jira. Ajajaan poolisii Iraan Jeneraal Ahmad Reezaa Raadaan TV irratti beem hooggantoota jeequmsaa kanneen Tiraamp irraa ajaja fudhatan hundaam qabneerra isaan ni gaafatamu jedhee labse. Tarsiimoon Iraan yeroo ammaa kana dijitaalaadha. Dhaabbanni Neetblooks akka mirkaneessetti Iraan sa'aatii 60 oliif intarneetii biyyattii guutummaatti cufteetti. Sababiin isaa Ameerikaa fi Israa'el karaa miidiyaa hawaasaa summii facaasanii uummata wal lolchiisaa jiru jechuun waan amananiif. Iraan dura nageenya sana boodaam intarneetii jettee murteesseetti. Kun tarkaanfii jalqabaadhaam biyyi tokko guyyaa 3 kana keessa teessi jechuun hagam akka isaan cichan agarsiisa. Gama biraatiin Tiraamp ministeera dhimma alaa isaa Maarko Roobiyoon itti uummata Iraan cina jirraam jechuun boba'aa firfirsuu itti ufanii jiru. Garuu Tehran deebii kenniteen nageenya dinagdee keenyaam nageenya biyya keenyaa wajjin wal qabataam namni biyya keenya gubuu diina uummataati. Walumaa galatti har'aam Iraan qarqara boolaarra teessi. Gama tokkoon mormii keessoom gama biraan sodaa waraanaa alaam garuu Qaalibaaf waan tokko ifa godhee jira. Iraan akka Venezuelaa miti. Yoo nu tuqxan Israa'eliin qabannee waliin bannaam. Har'aam Tehran keessatti intarneetiin cufaa ta'us onneen uummataa fi mootummaa tokkotiin dhiibbaa alagaa morkochaa jira. Ameerikaa fi Israa'el waggootaaf teeknooloojii isaanii ayirandamee of jechuu turan. Garuu har'aa teeknooloojiin sun gatii dhabee jira. Sababiin isaa Iraan meeshaa raam kan ogeeyyiin lixaam geem cheenjar yookaan jijjiiraa taphaam jedhanii waaman misaayilaa fattaatuum gara dirree waraanaatti galchitee jirti. Misaayilli kun misaayilaam idilee miti. Innis haayipaarsooniikii jechuunis saffisa sagalee dachaam 15 barrisaam. Yeroo inni samiirra fiiguum raadarri Israa'el isa arguu hin danda'u. Yoo argees qabuu hin danda'u. Jeneraalonni Iraan isin dhamiim ijaarratan nuti immoo kan isa uruu ijaarranneem beellaa keessan urree dabarraam jechuun adatuum. Kun Israa'eliif oduu du'aatiim. Garuu humna Iraan kan jabeesseem misaayila qofa mitiim ijaarsaam neetwoorkii isheetiim. Tiraamp maadroo qabeeraam jedheem yeroo dhaadatuum. Iraan garuu qubeellaam ibiddaam naannoo Israa'elitti jabeessitee jirti. Kaabaan Hizbullaam ba'aan gareewwan Iraaq kibbaan Huusii Yemanii fi keessoo Israa'elitti ammoo Hamaasii fi gareewwan dhokotoom yeroo Iraan tokko jettu afran isaaniiyyuu lama jedhanii deebisuun kun waraana biyya tokko miti waraana naannoo guutuu taam. Huusiin Yemen isaan waggaa darbeem galaana diimaa cufan sun misaayilaam haaraam Iraan irraa argataniin uffata Israa'el ilaat qofa osoo hin taaneem doonii Ameerikaa kamiyyuu ni gubnaam jedhanii kakatan.
Tiraamp kana beekam kanaafidha nan rukuta jedheem garuu harki isaanii rommam dhimmenni guddaaniifim addunyaan dinqisiise ammoo cichoominaam uummata Iraaniitiin. Hoogganaan olaanaam Ayatuillaah Ali Khameneen namicha ganna 86 akka mallattoo cichoominaatti mul'atam. Tiraamp maallaqaam walitti qabatee baqachuufi jechuun yeroo sobuum inni garuum guggiisaa qabateem ani asumatti du'aam jechuun waltajjiirra dhaabbateem. Kun loltootaam eegdota warraaqsaa fi uummata biyyattiim onnee sibiilaa uffisee jira. Isaan hoogganaan keenya hin baqanneem nutis hin baqannu jedhuun allaa kanaatiin Netanyahuun Israa'el keessatti ifama pirezidaantii barbaacha fiigaa jira. Kun garaagarummaa guddaam hooggantoota lamaan gidduu jirudha. Tokko uummata isaa wajjin du'uuf qophiidha. Kan ammoo uummata isaam aarsaa godheem of oolchuuf fiiga. Amma gaaffiin jirum Tiraamp gomaam furtuu waraanaa ni tuqaam kan jedhu yoo ta'u ogeeyyiin waraanaa Ameerikaa ni sodaatu. Isaan yoo Iraanin tuqne kun Iraaq yookaan Afgaanistaan miti. Tiraamp biyyaam gaarreeniitiin biyyaam holqaatiin biyya seenaatiin yoo seenneem deebinee ba'uu hin dandeenyu. Galaanni diimaan ni cufamaam boba'aan addunyaa ni badaam dinagdeen Ameerikaa ni kufaam jechuun Tiraampiin gorsaa jiru. Kanaafuu Tiraamp afaaniin nan rukuta jedhus keessoo isaatti akkamitti kiyyoo kana keessaa ba'am jechuun dhiphachaa jira. Walumaa galatti seenaan waraanaa har'a barreeffamaa jiru kun seenaa humna qawwee qofa osoo hin taaneem seenaa onnee fi cichoominaati. Iraan biyya waggoota 40 dhumatteetti jedhamtu sun har'a humna haaraan teekinooloojii haaraa fi inni haaraan addunyaa fuuldura dhaabbattee nutiin kufnuu jechuun ijibbaachaa jirti. Egaan kabajamtootaam dhaggeeffattootaam Oromiyaa 24 News guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asumarratti golamaam kanneen chaanala YouTube keenya haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinam gaxumuraatti waan nufaana turtaniif galatoomaam.